Ashamaa harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota chaanaalii Ijoollee Biyyaa arraagaa wantoota walitti qindeeffannee jiraattota magaalaa Wadaay wajjin isin biraan gahuudhaaf wanta takka qindeeffannee isin biraan gahuuf dhufne. Akkuma beekamu biyya teenya keessatti yeroo ammaan tana dhukkuba koronaa vaayirasii biyya teenya shororkaa waan jirtuuf haaluma kanaan wal qabatee waan biyya teenya keessa jirtu uummata keenya hangam takka waa'ee koronaa vaayirasii akka hubatee jiru qulqullina isaa eeggachuudhaan miidhaa inni namarraan fidu waan dhukkuba kana waan inni hubatee jiru isin biraan gahuudhaaf gara magaalaa Wadaayitti dhufne. Amma iddoon nuti argamnu bulchiinsa magaalaa Wadaay araddaa duwwaa takka ganda haroo keessatti argamna. Meegaa gamanumaan gara jiraattota magaalaa Wadaay fi dargaggoota magaalaa Wadaay waan walitti qindeeffannee isin biraan geenya. Hangasitu turtii gaarii isin beekamu dhukkubni koronaa vaayirasii biyya keenya Itoophiyaa seenee yeroo kanatti shororkeessaatiin jira. Addunyaallee akkasuma shororkeessaatiin jira. Ati amma dargaggeessa yeroo kanatti barnoonni saddaqutamee jira. Dhukkubni kun miidhaa hedduu biyya teenya irraa fidee dhukkubnummaan kun biyya teenya seenuu kanatti maaltu si dhaga'ama? Akka namni tokkotti akka dargaggeessa tokkotti akka nama biyyaa tokkotti dhukkubnummaan kun biyya kana seenuu kanatti maaltu si dhaga'ama? Kuba sini dukubni kun biyya teenya seenee jira. Dukuba kana naquu garuu silaa akkam godhuu qaban ture ni beektaa? Biyya teenya kana keessatti yeroo dura dhukkubni kun hin seenin warra silaa gara biyya alaa irraa dhufusan mootummaan sirriitti sakattee naquu qabatu. Mootummaan garuu lallaaffisee waan kana dhukkuba kana waan laale jecha dhukkubni kun akka ta'ettu seenee biyya teenya seenee garuu dhukkubni kun seenuudhaaf gadda guddaan natti dhaga'ame hedduu bakka yaadduu. Lanjutnya rukun ni ya rumah hayat gede gudang ni dekat. Saya mau ni minta nyabdamu. Begini cuma kemudian aku mau ada doktor pengin damtet. Harga dikacu sama mama dikacu. Nama dua kafuru dah buat mas magala kawal gay di kakak sporti. Ditambah si kemana korana. Itu ibarat kada ragatin nama. Ifeggannoo cimaa akka wayii dhaabnamu. Mee ati akka keessatti ifeggannoo maatii qabdaa ati gama keetiin manuma kee keessatti mee ifeggannoo akkamii godhaa jirti? Ani ifeggannoo mana keessatti warra rakkiyaadhaa kaasee ilma kiyyaas ijoollee kiyyaas ammatti harka irraa dhiqee akka deemanii maalijoo ijoollee wal qabduuf deene hedduun dhaamaafii jira. TV dah skor depan sekali ini dokter kayaknya wasan ani sama saya tinggal mah aku jahit raya ada dua takah kunu untuk bukan angka akan ada berjeti mimi jiran mere dokter ini FMI rais gitu ya gitu karena jadi jiran ini harai san rati itu sangkan harai san ini dia ini raih nah kakeknya sedikit nih, mati, akan sudah ber. Jadi right. Okay. Me amman tanati. Yeroo amman tana akka ifeegi jirtu nu himtee jirta. Nama akka keetii dargaggeessa akka keetii foo maal dhaamta? Namni akka keetii maal godhuu qaba jettee dhaamtaaf mee? Akka dhukkubni kun nutti hin babal'anne ka dhufe enga ifee gaddaadhaan yoo isin dhufe karaa mana yaalaatiin dhaqaadhaa. Biyya keessa babal'isan sirrii dhugaadha. Dargaggoonni keenya hedduun magaalaa Wadaay keessattuu dargaggoonni hedduun wajji taa'an malee wajji qaama'anii yeroo hunda bakka aradduma keessattuu ni beekama. Wajji taa'an namoonni hedduun waliin qabameeti bakka bashannanna jaanii jimaadhaas wajji qaama'anii maal jaan. Dhugaa dargaggoota kanaaf wanti ni danda'amu hedduu ammaan tana dhukkubni kun dhufe biyya teenya yaaddeessaa waan jiruuf jecha dargaggoonni keenya of eeggannoo hayyoonni keenya jaan of eeggannoo doktoroonni keenya jaan fakkeenyaaf amma kaleessa fi deengadda akkuma dhagoon jirutti Dr. Abiy Ahmedii fi Jawaar Mohammad hayyuun keenya ayyuudureen keenya Jawaar Mohammad harka isaanii saabunaan dhiqachuudhaan akka biitii isaaniirraa fakkeenya fudhattee ammaammatti harka isaanii saabunaan dhiqatan agarsiisanii jiranii hawaasni keenya kan Harargee keessa jiru yeroo ammaa kanatti sababa dhukkuba kanaatiif jecha walirraa fagaachuu qaba. Hedduu walirraa fagaatee bakka qulqullina isaa akka gaariitti eeggachuu qaba. Yeroo kanaafis yeroon jimaanii deebiti yooniif ati hanga nama waaqishooti wajjiteenyee yooniif qamaanii bareedaadhaan jaa dargaggoon keenya kana malees kanaan dabalateetis odeeffannoo sirrii odeeffannoo haqaa jechuu hordofuu qabu.
dargaggoon amma akkanumatti lafa utaalee dhiyoo tana fuula feesbuukii nama tokko irratti uummanni hijiba soba odeessan jechuudha. Biyya kana keessatti hedduu dhukkubni kun yoo fincaan loonii dhugde sin qabu dhukkubni kun yoo qunnamtii saalaa raawwatte sin qabu maal jechaa jiran. Odeeffannoo sobaa kana kanarraa bilisa ta'anii dargaggoonni keenya odeeffannoo haqaa doktoroota keenya bichaa hordofuu qabu jechuudha. Kana of eeggannoo jabaa gochuu qaban yeroo kanatti hawaasni dhugaadhaa magaalaa Awwadaa keessatti namoonni hedduun bakka magaalaa Awwadaa ta'an yoo dhaabbatte hawaasni keenya Harargee ni miidhama. Hawaasni keenya Harargee daldala jimaa yoo dhaabbate ni miidhama hedduu kana malee waan dalaguun qabu hedduu ni miidhama. Hawaasa keenya magaalaa Awwadaa hedduu bakka mootummaan illee hawaasa keenya magaalaa Awwadaa kana ilaa mootummaa federaalaa ilaa mootummaa naannoo dabalatee hundi keenya yaaduu fi qaban waan isaan hojjetan lafa kaa'uu fi qaban bakka. Amma kun dhimma lubbuu kanarratti hanjamaan hin jirtu hawaasa keenya Harargeetii fi of eeggannoo isaan godhuu qaban mootummaan itti yaaddee lafa kaa'uu fi qabdi. Namni haala kanaan qabamee dhume jechuudha. Saniifuu namoota gurguddoo dhukkubni kun keessattuu yoo ibsi qaballee jira. Bakka yoonii lafa ta'etti yoo ibsi qaballee dandamachuu ni dandeessa. Fayyuus ni dandeessa. Dhukkuba kana namni fayyuu ta'e garuu namni dhukkuba sukkaraa qaban keessatti namni dhukkuba duraan qaama keessaa qaban hir'ina biyyaatiif maal warroottan qaban dhukkuba kana carraa duutis ni qaban jaamee shakkamee jira dhukkuba kana. Saniifuu namoota gurguddoo kanaa kana yeroo nuti dhukkubni kun namta akkarra mul'ate namta akkarratti yoo shakkame dafee nama sanii dafanii karaa ogeessa yaalaa bira deemanii nama kana yaalchisuu qaban. Hawaasni keenya bakka sanitti gidduu nama san shakkan maskii waan afaanitti haguugduu afaanii san hidhatee nama sanuu harkattis wanta kaayatee sheedduu harkaa kaayatee fuudhanii karaa mana yaalaa deemuu ni qaba. Malee namni keenya akkamitti nama tokko yoo shakkite bira dhiyaatee maal jechuu kunis hin ta'u jechuudha. Mee ammaas dargaggeessa gaa'ii dargaggeessi tokko dargaggeessi akkuma beekamu alaa jira warreen namoota hedduudhaan wal qunnamtaa. Mee ati amma guyyaa 15 mootummaan barnoonni akka dhaabbatu jechuun namoonni hedduun akka wal fuudhullee warroonni narraa walammachuu barbaadne egaa akka wal gammadanii jiranii. Mee ati gama keetiin waan kanarraa qabdee jirta? Dhugaadha. Wanti kun hedduu waan dargaggoota yaaddeessudha. Yeroo ammaa karaa keessatti dhalaadhaan walitti dhiyaatin dargaggoota jechuun bakka hedduu itti ulfaata dargaggoota keenyatti. Saniifuu wanti inni of eeggannoo godhu jiru dargaggoota keenya kana niin dhaamaaf anillee garuu mataa kiyyaaf dhaabeetiin jira. Wanta kana osoo gizeeniif dhukkubne. Yeroo hojiin guddee gaasitiin hojiin dhaabbattee sa'a daqiiqaatiidha kan hojiin dabarsu gatiif hedduus galatoomfannaa dargaggoo magaalaa Awwadaa Aniir Bushuraa hedduu galatoomis hin jenna. Arraaf kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya wanti walitti qindeeffannee jiraattota magaalaa Awwadaa wajjin isin dhageessaa turre kanumaan gammaa isin daawwachiifne akka nu waliin turtan abdii guddaa isin irraa qabna. Yeroo biraa viidiyoo bareedaa hojjennee hanga walitti deebinutti chaanaalii kana sabiskiraayib godhuudhaan laayik sheer godhuudhaan wal biraan akka geessan abdii isin irraa qabna. Nutis yeroo biraa waan biraa hojjennee hanga walitti deebinutti nagaa isinitti dhaammachuu keenya.